fannoo isaa yaadachaa afuura keenya fannoo isaa jalatti galchinee walii wajjin waaqayyo waaqessina. Hallelujah. Rela la la ba da da ba. Mena 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 mena. Kulla ke dhaabate kulla ko dhoksite. Eebamu fannorra naaf jette obsite. Jedha kulla ke dhaabate kulla ko dhoksite. Reebamu fannorra naaf jette obsite. Jedha kulla ke dhaabate kulla ko dhoksite. Kulla ke reebamu fannorra naaf jette obsite. Walchako hambisadu ako warri sando oltan ammayyu sagale keessan ol kaasaa walchako hambisadu ako dabali walchako hambisadu ako Olchana Jesus. Olchako ambisana duako. Arka keessa fuula isaa fuulduratti ol kaafadhaa qullaa kee dhaabate qulla koo dhoksite. Abeet reebamu fannorra naaf jette obsite. Dabalama qulla kee dhaabate qulla koo dhoksite. Reebamu fannorra naaf jette obsite. Kulla ke dhaabate kulla koo dhoksite. Kulla eenyutu dhokate? Reebamu fannorra naaf jette obsite. Harka kee gara waaqayyootti ol kaafte mirga kee ol kaafadhu. Kulla kee dhaabate kulla koo dhoksite. Reebamu fannorra naaf jette obsite. Isatu qullaa isaa dhaabbatee qullaa keenya dhokse. Fira keenya miti lammii keenya miti warri sii galee ammayyuttuma dabalisuutuma ni qullaa kee dhaabbatte qulla koo dhoksite. Reebamu fannorra naaf jette obsite. Dabalama qulla kee dhaabbatte qulla koo dhoksite. Chaanati gaatiyaana. Reebamu fannorra naaf jette obsite. Olchako ambisadu ako. Olchana ambisadu ako. Enyu namni ole. Olchana ambisadu ako. Olchana
kee dhaabatte qullaa koo dhoksite reebamuu fannoorra naaf jettee obsite barbaadi qullaa kee dhaabatte qullaa koo reebamuu fannoorra naaf jettee obsite sagalee koluma fuudhi oolchaa koo hambisaa du'a koo oolchaa koo hambisaa du'a koo dabali oolchaadha oolchaa koo hambisaa du'a koo oolchaa koo obsi guyyaan hin dhufa warri eegaa jirtan obsi barroosi dhufa obsi yesuusi dhufa mootiin harka ulfa Chakeino motinar kaulfata motinar kaulfa bariboy chakeino fa obsi guyyaan hin dhufa warri waaqa eegdan warri guyyaa eegaa jirtan warri ija keessan biyya lafaarraa kaaftanii fannoo salaalaa jirtan warri guyyaan fagaate jettan warra baratu fagaate jettan obsi ganama kana siif sagaleen qaba ganama kana siif ergaan qaba obsi mootiin harka ulfaataa dhufeera hin dhagaamu biyya miti mootiin harka ulfaataa Yesuus ganama kana hiixatee dhufeera haleluuyaa isti harka keessa walitti reebaa ilillee guddaa isaa Waaqayyoodha eenyu dabali ammayyo seexannaa dhaga'u biyyi lafaa dhaga'u qilleensaa dhaga'u kan oole si'i kanarra ga'e si'i kan bara 2014 jalqabe si'i wiila diigaa diyaa nama harka kee walitti reebi mataa kee gubbaatti ol kaasi ilillee si tarra ga'e haleluuyaa kanarra ga'e si'i kan du'a oolchi akka du seera ba'uu keessatti guyyaanis guyyaa jalqabaatiidha torbeenis torbee jalqabaati jiinis ji'a jalqabaatiidha waggaanis waggaa jalqabaati akkedu waan ati murteeffattee kaatee tokko dheenee galeetti anis tokko dheensi wajjin jalqabaa ameen fira kee miti lammii kee miti kaasi geggeessee si bira hafe galaan fira kee lafa onaatti si harkaa dhume galaan lammii kee lafa onaatti si harkaa dhume kaan keessan adaamatti si harkaa dhume galaan Yesuus garuu adaama irratti si dhufe namni amanume amiinaa dhuka gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo koree fannoo irratti gaafa inni fannifamu mili'een akkanaa kun jala dhaabbatee qubatti qabuudha ennaani dhaggeeffadha gurra keessan naafidha gara biraadhi abbaan yaa walaana dhaggeeffadha warri ana wajjin jirtan ana wajjin amiin jedhaaka ila filmi isaarra marxoo ka'an malee gaafa fannisan Yesuus qullaa ol baasanidha maaliif qullaa ol baasan jennaani jala dhaabbatanii itti qoosuuf jedhanii qubatti qabuuf jedhanii qullaa isaa fannisanidha ila dhaggeeffadhu uumama keessaani tokkotti aduun immoo maal goote biiftuun qullaan Yesuus hin mul'atu natu dhoksaate samiitti ol lixxe amiin jedhaga eessatti lixxe jedhe naasawii kun eessatti lixxe Amin. Qullaa Yesuus aduutu dhokse. Qullaa kiyyaaf kemmoo dhiiga isaatu dhokse. Itti dabali. Harka kee. Ila.
Ameen ameen. Isaan ol baasanii itti qoosuudhaan naani sa'aatii 3 muluu samiitti asii olee itti aduun. Maal ennaani hin mul'atu qullaan Yesuus nan dhoksaa jette. Ameen jettu. Biyyi lafaa seexanni qullaa si buusuudhaan ennaani Yesuus immoo akkani qullaan dhaloota kiyyaa hin mul'atu anatu dhiigan dhoksaa jedhe. Mee namni amanu lafaa olu taale amiin dhuka. Amiin jedhika. Ol kay. Ol kaane dhaban. Qullaa Yesuus aduu dhokse. Qullaa kee garuu Kiristoos dhokse. Nama si bukkee jiru qabiirraa sitii qullaa kee Yesuus dhokseedhi. Jadi qullaa kee Yesuus dhiiga isaatiin dhokseedhi. Namni amanu immoo harka isaa mirgaa mataarra naannessee haaleluyyaa dhuga. Dibamee jennaan mukukkulaa daara eena keessaa qilleessi fuune yoo si faarseyyuu hanqina hin qabu dibataa fi waamicha malee akkanan taane haqummaa keenya dhiisanii hanqinaaf iddoo tarreessu obsinee tulluu qaarinee silaa jedhanii kaleessa nu balleessu jedhanii wal harkaa simu dhimmi kiyyaaf kee dantaa hin qabu bilchaatee warqaa'ee halbuuda ta'ee samiirraa nu dhufee kiyyaaf kee jira barana kan quba qabu akeekee jalqabee kan karaa bulu anaaf siimiti duruu nu beeku gowwaan irra fuulaa malee gowwaan irra qaamaa malee abiddaa fi kakuusi keessa jiruun beeku onaaf duwwaa irratti nu wajjiniin ba'ee keessa keenyatu yaadannoo qaba kattaa fi gaara tulluu inni nu wajjin dha'ee jigse kara deemammaa itti quba qaba. Sumoftu summin macheesse jalloo haqni jalaa miliqee loogiin daalacheesse harkisee gidduudhaan nu baase boojuu bara abbootii saammame kunoo warraa saabbatu kanaan nu dachaase caakkaa ciree dhufee karaa nutti baase nama firri tuffatee lukaan irra jatee darbe inni immoo jilbiiffatee lafaa kaase sittin dukkanaa'u ganama kana sii bari'a gadi gadi gadi. Sit. Gadu masih. Wow. Nama situ malah jeruk gadu makan tiga. Iya ke, iya. Olga tiga sama sih. Sit. Gari jatuh. Namlu talu dan naumur di sana. Olga ikan. Wandur sida ture tu kana makana ke sidi sedema matake tirasi matake wetika mama sia torra yatia ganumari sik barbari namnu sigale olkaiga olkai kanega Agalatefamu makanke agalatefamu makanke agalatefamu makanke agalate gadari agalatefamu makanke agalatefamu makanke agal mudiga gabe agalatefamu